Uga wala dhuftee natti mee. Wallahi kan waa si dhufe. Yani si naafeeruudhaaf. Booda waan affeertee kaatee galtamoo na wajjin deemte. Kanasi yaachise. Laa natti kaana yaachise akkamiin na yaachise dhugaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jarra jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota keenya baga jiraattan isiniin jecha hadha abdiin akkuma waliin beeynu mana gali jedhee kadhadhee ture baay'ee tokko kadhadhee hin galle akkuma didee jira. Maaliif waan ta'een beeku wallahi ammaan isa bira dhufee achi jira. Inni aarii qaballee aarii qaba osoo aariin irraa baddee hin gala ture iyyuu kara mana baay'ee tokko kadhadhee dadhabee akkuma isiin quba qabdan jechuudha. Kanaafuu amma asitti itti dhufee jechuudha. Wallahi hadha waan isa gammachiisuun oolu ka waan isa gammachiisuuf itti dhufee. Amma ani mana isaa dhufee bakka inni galu san bakka inni dalagu san achitti itti dhufee achi jira. Maaliif yoo jettanii wallahi inni baay'ee tokko garaana nyaata ani itti himeellee ture waa maraa manni adda kiyya mana isaa jira waan ta'eef nama dabbaraa manni adda kiyya mana sana akkatti taa'u hin jiru naamin jedhee waa baay'ee jedhee kadhadhee ture garuu na didee garaana nyaata wallahi baay'ee tokko maaliif yoo jettanii bakka dabbareenii jira aarii qabaa sanirraan dabbaree jira sakkanumaaf mana galuu didee ammoo inni gabbahee inni suuqii dhabuuf gabbahee an kaameraa kaa'edhe akkasitti itti himaa afeera deemnasi afeera jedhaani waan inni jedhu laalla inni hindidu garuu nama hindidu na waliin deemu hindidu amma fakkeenyaaf yoo akkas jedheen inni hindidu garuu namoota baay'ee jira warra itti bilbilee yookaan waliin hin deemin akkana si godhan maali jedheeni warra waa jajjadhuuntu jira malee amma yoo akkas jedheen inni hindidu kaameraa kaa'edhe inshallah waliin laalla waan inni jedhu na faana tura. Sabbaha ta'i. Bani ya kemah. Ya sabbaha jadi akan. Ture ka naga alhamdulillah. Naga qabdami. Ma nufte kanat. Naga yeroo lama nama gaafatan. Ha? Ma rakko qaba si gaafat. Yeroo lama. Hay dura na gaafatte maal taate? In turte bar. Laa in turte maal taate? Maal ture sa? Gabbaatee turte qaata si. Daqiiqaa 20 30 akkas. Jechuun turteen amma yoo si gaafadhallee nan dabbaru rakkoo qaba yoo si dabbaree malee. Rakkoo hin jiru. Kam ree? Ani nagaa qaba amma akkana turte garuu. Amma dhiisteemi? Maal dhiisa? Galii ka jetture. Maaliif dhiisamaa? Laa jechuun amma baratte natti fakkaata. Laa hin baranne dhiisa. Barbaayaan bakka mana keessa. Hin danda'amu akkas adda waan dhufeefillee hin beektu waa baay'eef keessa qabadhee dhufee maaliif dhufe beektaate? Maaliif dhufte? Beektaa garuu akkanatti qoyoo yaaddu. Maal si fakkaatan? Hin beeka. Na dubbisu maal dhufte? Gurbaan kun eessa badee jetteetumaan na dubbisu dhufte malee. Laa. Si dubbisuufillee ta'ee garuu si dubbisuu bichaaf hin dhufe. Maali? Si dubbisuu bichaaf hin dhufne dhugaa dubbachuuf waa baay'eef dhufe. Maaliif dhufte? Ati maa galuu didde manatti? Laa jechuun kala siimee waan galuu diddeef bara siimee fi ta'e. Maal namti? La sababa galuu diddeef siimee hin fidne. Sababa akkanaatii fi kanaafuyyuu nan eegini maal. Jechuun akkamitti mana galuu diddee an akkamitti kadhataa dhaqee qoma isiillee yaaddoo ati qoma isiillee. Akkam jechuun maal yaadare? Mana galiitiin jechaan turre hagamta akkasi kadhadhe mana gali jedhee. Hin beeka yeroo hedduu na kadhatte gala. Namni kana mara aariin galtooti manatti aariin sirraan baddu. Laa jechuun galatoomiin sin jedhee mi'a. Galatoomiichaan barbaadu bara akkati mana galtu barbaada. Amma waa'ee mana galii kana dhaabillee dhiisillee barbaada. Laa kuni dhaabuu hin ta'uu hin dhiisullee. Amma maali ka dhufteef? Ani milkaa'uun kiyya gaafumati mana galte waan jabaa kana ammaasitu malee hin dhiisu. No ammaas hin jedhe yaani waan kanaa natti hin dubbatini waan akkanaa sin jedhamuun sin hin jedhe. An ammoo ati waan sanatti hin dubbatin jetteef waan san hin dhiisu dirqama mana galuu qabda waan ta'eef ani akkati mana galtuun barbaada. An dhimma maal qaba manarraa sababni mana galuun dhimma maal qaba manarraa.
ati yoo barbaadde dhimma hin qabaatiin ati amma yoo barbaadde mana guddaa kana argattee as taa'uu barbaadda adda keessa jiraachuu barbaadda hangaroo akkati mana galtu barbaada. Laa manatti hin galu yoo fedhe yaada sabboontu fa bira gala amma mee waa'ee. Quba qabaa akka ati achi galtee gizee garii as jiraataa achillee galaa jirtu quba qabaa maamara garuu mana gali. Sanama dhiisii amma maaliif dhuftee waan dhimma dhuftee naan. Dhimmi dhufeef baay'eedha siin jedhee ture bar tokko lamaa miti. Maali? Tokko lamaa miti tokkoffaan waa'ee mana galii kanas waliin haasaa jedhee dhufee. Yoo. Aan ammoo itti dabarra kaagana makkaan geenne. Kawaayee mana galaa kanaa itti yaada. Amma osoo hin taane sa'aatii qaamni kiyya sa'aatii akkanaa gali naan jedhetti hin gala. Amma ammoo ati jetteef hin galu. Waan tokko namaa jecha gootu ati. No namaaf jecha hin godhu. Waan dalagu tokko no sammuuntii osoo nan ajajin namaaf jecha waan tokkotti aan godhu tokko isaa jiru. Jechuun ani bakka waan dhugaa keetii namni waan sammuun isaa ajajje godha. Garuu hagaan si kadhadhu tokko nama fakkeenyaaf waan tokko eega didee gigim jedhee waan san dide namni tokko akka dhannaan dhagahaman namni naan jedhu san nama sanii jechaan godha ati anaa jecha yoo galtee maa rakkoo qaba anu wayii si kadhadha akkana gala. No amma waan anama bahuuf deemaa dhugaa dubbachuuf. Eessubbaata amma iyyuu turtee dhuftee haata si eegaa mana. No amma maal waan irraa barbaaddu natti himtu kallattiidhaan amma maaliif dhuftee? Maa jarjartaree ati tas gabbaayisuuta namni walii himaa jarjara kanaanii miti waan barbaadu. Ishi maal dhuftee? Maaliif dhuftee? Si dubbisuudha. Ha dubbiste fixattee marii amma deemu kaakaa. Hagatti maxanoo si dubbisee jechuudha. Eegaa kana caala maal na dubbiste? Haara haganni nama dubbisuu miti. Yoo ma deemuu baattee yoo bakka haajaarraa qabdu sanuu yoo dhiiste maa rakkoo qaba maadha guyyaa biraa deemta guyyaan baay'eedha. Laa maal godha wanni hajaa dura beellama namaa waan qabuuf jechaadha beellama kiyya akkuma. Beellama namaa qabdaa namatu manana dhufee saniif hafee jettaan hagarumaa bar waan guddaa miti. Laa. An dubartii wajjin mana keessa taa'uun jaalladhu dhugaa dubbachuudhaaf. Maal jechuu? Hin jaalladhu dhugaa. Ni sodaadha dubartii. Maawaas nyaadha anna kolfisiistee malee. Ansi bashannansiisa malee dhugaa wallaahi yoo mana keessa nama hin teette. Hin deemu fa'aa jechuun malaa iyyuu atummaan garuu ati ajaa'iba qabdaati. Baay'ee tokko nama ajaa'ibsiista. Nama sanii miti adamoo. Hin sodaatini si dubbisuu dhufee fataa jedhii taa'e karri deemtullee hin jirtu bakka deemuuf deemtu sanillee addaamti guyyaa biran qabi jedhiini itti himi akkasii asumatti haasofna. Rakkoon jiru amma deemi kaatee amma deemuuf deemaa dhugaa. Deemi. Guyyaa mara yoo an dhufe deemii ma jettaati dhugaa dubbachuuf ani kara barbaaddellee deemuu hin dandeettaa barbaadde deemuu hin dandeettaa garuu yoomumaan mana gali malee. Waan biraatii fi miti si qalladaa jira. No qalladdee dhaabattee waan galee galuu dhabaadhee way jaartii qabaa maa eessa turte maa irra jirta namni naan jedhu jira osoo jaartii qabaadhee bara eessa jirta maa irra jirta maal hojjette mee birriin nama akkasiin to'atu jira misira amma kun hunduu waan hin jirreef sa'aa fi barbaade ta'a jechaa. No hin danda'amu akka barbaadde ta'uun. Deemii kara barbaadde deemii bashannanii yoo waan mana gali lammaffaan ammoo an wayiif si dhufee jira sitti qalladaa jira tamaam. Maal jaartii ajjeetii wallole. Yoo? Bakka isii wallolee jennaan na aarsitee baay'ee tokkoolee aarree kan yoo deemee abdii bira bule yoo jedhee si bira buluuf. Jaartichiitii walloltee na bira buluute. Laa kun ammoo dhugaa sobarraa fagaate. Laa dhugama. Laa soba dhugaarraa fagaate jechuudha. Maaliif ati jaartii ajjiitiin dheengaddu matana miskiina mo'attiin suni jedhaan ture. Jedhaa ture garuu wallolle bakka dhalaan baay'ee tokko hin danda'u. Argineeti lakkoofsa qabadhuutii dubartoota jira dubartoota bira deeman amma akkamitti ana bira bultanii hin danda'amu dhalaan takka mana kana obsiintee multu dhugaa dubbachuun si taatee balbala kanaa jalaa bansiise malee zabanyoota balbala eeganiin safara kana nam tokko akka hin geenye godhu. Laa wanni an dhalaan danda'u dhalaa biraa yoo itti nageessite lakkuma jaartii ajjiitii wallollaatii natti hin kenne lakkoofsa dhalaa asuma bulaa rakkoo. Qabadhu na biramu. Magartuun rabbii jedhiitii waan akkanaan dubbate. Akkam hin danda'amu. Hin danda'amu. Maaliif? Haayee na bira akkami bulta na bira bulte rakkoo uumama maal taate. Rakkoon uumamu hin jiru itti yaade asuma bulaa. No rakkoo akkamitti uumamna. Manni guddaa hagana gahu rakkoo maal ta'u. Laa guddina manaa irraa wajaa qabna waan mana keenya taate. Ani fatiin ati dubartiidhaan dhiiraa mana tokkocha keessa bullee rakkoo uumama maal taate. Haayee. Osoo akka tasaa sheexanii waliin buutee waan tokkonnaa taane gana ulfaa ittee balaan na buusuu fi
لا سجمر سبير بوليوس إن جد مني قدها أنا جو كان أكفيلي برات ترى مرة كوكا باتي كفيلي كم كيسنتي بنتاعو أنا صدق أول ما قلتهم أقرونا يا روحيتي قلتهمي أسبولتشو كيتي قلتهمي سيادان زرو برو في عادات ينجر جيتي والله في أسبولاس no natti waan fakkaanne akkami fakkaanne kalaas natti fakkaanne amma kanaafuu galatoome takkas jechuu kan keetiif galata guddaa qabda garuu hundaafuu waan sin jedhu qabu barbaachuuf galatoome malee waan biraa waan dubbadhu qabu. Ishi dhugaa sitti moo? Amma deem dadda fide. Deemi. Deem dhugaa dubbachuuf. Eessa deem? Deem gaa bakka. Muddamii mee callisin buluu si bira waan biraatiif si dhufeen. Natti taphattaree. Jechuun waan waati jettu si laaluu fire. Maal? Waan ati jettu si laaluu fi haa ta'u garuu dhiisi siin qalladaa jira si bashannansiisa jedhee si aarsee si kolfisiisee akka marattuu ati amma aarii qabdaa si dabbaree jira wanni si dhufeef si affeeruu dhufe. Si affeeruu dhufe. Ana affeeruu? Maaluma galee maaltu horii kamtu si dhale kan affeertu goomatti. Wallahi dhugaa dubbachuuf ani abdii baay'ee tokko garaana nyaataa beektaa. Eeyyo. Kanaafuu si dabbaree jiraallee minaggali jedhellee si kadhadhee karaa hundattuu si dadhabee xiqqoo yoo si affeeree si bashannansiisee beekte aarii kun yoo sirraa gale akkasitti. Anaa yaaduu keetiif galtoo garuu ammatti aarii guddaa waan qabuuf xiqqoo kophaa kee jiraachuu barbaada. Siimeera dheengadallee nan dhagee xiqqoo kophaa kiyyaa samooni kana torbee takka torbee lama qofa osoo hin taane ji'a lamaaf sadii takka. Maa ji'a lamaaf sadii waan namni nama sirraa ajjeese jira kana mul'uu aartaa adda keetiitti. Laa dhuguma xiqqoo yaanii aarii guddaa wayii waan qabuuf kanaaf xiqqoo nama bashannansiisu illee hin fedhu namallee bashannansiisu illee hin fedhu. Laa abdii ati gigamin jedhi waan namni siin jedhe maraa hin didin abdii aarii qabda anuu si yaadeeti garaana nyaattee waan tokko fachii ka'ee dhufeemi. Kanaafuu wanni didduuf hin jirre maaltu si dichisiisa kun? Maal na affeerte? Deemi waan barbaadde. Laa dura eessa kaffee kaminni kan naannoo kanaati moo kan fagooti moo akkamatti hin qabu? Jechuun akka dassi jedhe sanirra wal mari'anna rakkoo hin qabu. Ka naannoo kanaa maal gootu? Naannoo kanaa su'aatuutti gabbaatee keessa oolta ka naannoo kanaa. Laa ka naannoo kanaati natti tola kana asii ka'eeti fagoo san deemuu hin barbaadu. Hawwata? Waliin deemnaa maal rakkoo qaba? Laa ka naannoo kanaa maal goona? Ka naannoo kanaan deemnuuti. Ati aarii kanallee dhiisine namni kana mul'u akkamii aarame yooma ta'ellee waan barbaade yoo ta'ellee. Dhugaa waan na dhuftee natti hime. Wallaahi kanumaaf si dhufe. Yaanis na affeeruudhaafi? Booda hoo na affeertee hoo kaatee hoo galtamoo na wajjin deemte. Kana si yaachise. Laa natti kaana yaachise akkamiin na yaachise dhugaa. Waan nama yaachise amma wanni kun bar waan nama yaachisu dhugaa. Siin qalladaa jira siin jedhee barreeffa as buluuf dhufe gisee siin jedhe. Dhugaa jettama. Wallaahi maal taatee siin qalladaa jira siin hin jenne. Malee waan biraati miti. Tamam yoo nu affeertu nyaata. Dura nagaa battaayi. Maal nyaata nu affeerta moo dhugaatii nu affeerta? Dhugaatii fi nyaata illee ka barbaadde. Dhugaatiin nyaata kalaas waan barbaadde si affeera waan barbaadde siin jedhe bakka barbaadde si affeera garuu naannoo kana hin ta'in bichaa. Dhugaatiin kana wacheessu keessa jiru ilaata. Bismillah maa waa adawwiiti yana taate moo maal na gootee si ajjeesa. Sana ajjeestan jenne nama wacheessu. Macheessu. Hinjiru kana wacheessu wanni nama macheessu hinjiru. Yalla tamam rakkoon jiruuti. Sinaarsu jecha maaliif ati waa hundumaa abdii si yaadeetii baraan si yaadeetii abdii baxaami dabbareenii jira garaana nyaatteeti malee waan biraatiif miti. Kanaaf tole jedhee bira nama barwaan jedhe qabaaree nama eegatii akkas jettee tolee sin jedhaa jira. Nyaasuu malee wanni biraa jirti? Hin jirtu galatoomii ishee jedhu kan keetiif. Yalla kalas tamam. Eegu deegaa akka. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa abdiin ishee jedhee jira akkuma isin jedhee ture kaameraa kaayadhee akkanatti itti himaa jedheenii ture annaa akkasii waa'ee affeerraa itti dubbadhe ishiinaan jedhee jira haa galatoomu garuu isin namoonni baay'een na arrabsaa jirtan komentii keessatti warroonni baay'een waa baay'ee of keessa yaadaa jirtanii
haa ta'u malee ani sanii fi miti dhugaa dubbachuuf ani jechuu yaani isa hamtuu irra dalaguuf yookaan waan biraatiif osoo hin taane wanni isain afeeraa jedheefillee waa bakka isa dabbaree jira baxaan itti isa dabbaree jira akkuma dubbadhee ture isuma bashannansiisuu fi malee fataa jedhuu fi malee aariin tun irraa haa badduu fi malee waan biraatiif miti yaani bakka walumaa galatti waan biraatiif miti hamtuun ani akka isin seetan isaa qabullee hin jiru anna akkasii isinin jedha galatoomaa waan nu waliin turtaniif baay'ee tokko galatoomaa isinin jedha.